Gadda laphee namaa cabsu mucayyoo armaan gadii suuraa argitan kana ni yaadattu miti? Abbabichi Araarsaati. Shamarreen ji'oota muraasa dura Finfinnee naannoo Labuutti albeedhaan waraanamtee ajjeefamte. Gurbaan suuraa argitan kun immoo abbaa manaashee duraanii kan baay'ee otoo wal jaallatanii gargar ba'anii booddee immoo seexanni sababdee haadha manaasaa akka ajjeesiftu goote ajjeesee of ajjeesuuf yaade. Akkuma suura irratti argitan kana innis ofiisaa cuubichumaadhaan of waraanee lubbuun isaa garuu oolteetti. Kunoo akkuma suuraa kanaatti dhiigaan makamii yakkaa jaalallee isaa ajjeesuu isaatiif buufata poolisiitti argamee ture Nugusee Dhibbasaa jedhama. Nugusee ta'e abbee itti dhiyaadheen sirriitti beeka. Akka maatiitti wajjin jiraanna ture. Ammoo sadan keenyayyuu dhalootuma naannoo tokkooti. Dirree Incinniiti. Mana isaanii yeroo lakkoomsa hin qabneef deemee ayyaana biratti dabarseera. Buna danfisanii, buna na afeeranii naaf godhanii turan. Lamaan isaanii wajjin qixxuma walitti dhiyaanna. Ijoolleen akkanaa nama mararan turan. Abbeen kokkolfaa taphachaa malee garaanshee hamaa hin qabu. Nuguseenis dhiira suuta seeqatu garaa laafessa ilma mucaa akka qabu akka nama mararu ture. Nuguseen nama ajjeesu miti. Nama horiillee kokkee kutee qaluudhaaf baay'ee mararfatu ture. Garuummoo haadha manaa isaa baay'ee jaallatu marartuu hintalaa sanaa waraanee ajjeeseera. Garuu guyyaa gaafa sanaa hamman bakka reeffa abbee ga'u jirutti deemutti dhuguma Nuguseetu ajjeese jedheen akka hin amanne hiriyoota keenya wajjin wal mormaa achi geenye. Garuu sanuma ta'ee argame. Ajjeesee of ajjeesuuf ture kaayyoon isaa. Hamma xinnootti du'a oole. Kunoo har'a ganama oduu gaddisiistuu gurri koo dhaga'e. Nugusee Dhibbasaa mana sirreessaa Qilinxoo keessatti of ajjeese. Dhugaa baay'een gadde. Marartuuwwan kun jaalalaaf jetteetu wal fuute. Biyyoo walitti uffifte. Anaan yaa ilma namaa waanan jedhu wallaalee jira ko maaltu akkan jedhus hin beeku. Hin beeku malee Nuguseen mana hidhaa keessa taa'ee yoon du'e Abbabichi bukkeetti na awwaalaa jechaa ture jechuun dhaga'e. Ay jaalalaa jedha. Barreeffama kana baay'een keessan karaa feesbuukiis arguu dandeessu. Barreeffama kana kan maxxanse nama qabatamaa ijoollee kana waliin nyaatee dhuge akkasuma ijoollee biyya tokko Incinnee keessa kan jiraatanidha. Anaan kan na dhibe jechuudha. Namni addunyaa kanarratti karaa walitti dhufus hin beeku, karaa walirraa gargar bahus hin beeku jechuudha. Ijoollee kana gidduu jaalala sirrii jaalala dhugaatu jira. Namni kan isaan hawwu akkuma mucaan kun dhugaa ba'u yeroo mana isaanii dhaqu ayyaana yeroo baay'ee waliin dabarseera. Buna danfisanii na afeeru. In kokkolfuu garaan isaanii madaan qabu, amala qabu. Nama waraanu miti, nama sa'a waraanuyyuu hin fakkaatu jedhama. Mucaan sun egaa akka amala isaa fi haala isaatti odeeffamu. Haa ta'uyyuu malee egaa bara addunyaa kana keessatti jechuudha yoo waaqayyo nama gargaaree namni erga gaa'ela godhate illee waliin fiixaan ba'aa waliin illee jireenya argata jechuudha.
Garuu haa ta'u malee jaalalli dhugaan jara kana gidduu jira. Garuu immoo yeroo takka seexanni namoota jaalala dhugaa wal jaallatanii akkasuma immoo jireenya isaanii gammachuudhaan waliin gaggeeffatan gidduu seente akkaataa namni yaanneef akkaataa namni hin amannetti gargar nama baasti jechuudha. As keessatti mucaan abbeetiin akka baay'ee jaallatudha. Garuu haa ta'u malee immoo miira aariirra haa ta'u lolli isaanii kanarrattidha jedhee wanti icciitiin isaan gidduu jiru maaliif akka ishee waraane maaliif akka ishee ajjeesee of ajjeesuudhaaf murteeffate icciitiin jara kana bakkeetti hin baane jechuudha. Namni fayyaa lafaa ka'ee cuubeedhaan hin tumatu jechuudha. Sinii galee miti. Haadha manaaf abbaa manaa gidduutti lolli hinuma jira. Garuu miira aarii keessa meeshaa nama ajjeesuu danda'u, meeshaa boru walirraa adda nama baasuu danda'u fayyadamuun kunoo akkasitti jireenya namaa diiga jechuudha. Jarri kuni wal lolanii yookaan sababa tokko irratti mucaan suni amma ishee ajjeeseen of ajjeesa akka jedhu murteeffateera jechuudha. Akka barreeffama sanaarratti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Mucaan sun ishee jaallata. Namni tokko amma fakkeenyaaf gaafa wal lolu jechuudha. Otoo ishee qofaa ajjeesee yookaan immoo ishee qofaa waraanee jiraachuu barbaadeera ta'ee yookaan immoo ishee jibba ta'ee yookaan ishee awwaalee akkuma namoota tokko reeffa ishee iddoo tokko dhoksa ture amma baay'eesaa gurraan dhaga'uun nama nuffisiisutti yeroo darbe fa'aa haadha manaa isaa ajjeesee manatti qollofee badee torbee tokko booda reeffi ishee argame minaamin jedhanii odeessaa turanii waan akkasiifaatu jira jechuudha. Dhiironni akkasii egaa dhiirota silumaa jaalala hin qabnedha. Garuu kun immoo miira aarii keessa wa'ii waan ajjeesee ishees ofiis lubbuu itti murteesse jechuudha. Sinii galee miti. Kan badees nama balleessaadha Oromoon takka jechuudha. Yakkaa fi dogoggoraa fi miira aarii muraasaa keessatti ofiis badanii namas balleessuun kunoo biyya irrattillee maqaanis dhaloota boru ufuufis barumsa gahaa hin ta'u jechuudha. Yeroo namni wal jaallatu namni gaa'ela godhatee waliin jiraatu tokko yeroo miira akkasii kana argu wal amanuu dadhaba. Sinii galee miti. Namni wal sodaata yeroo waan akkasii kana dhaga'u. Garuu amma isaan iddoo dhugaa jiru dhugaa isaan ittiin jireenya isaanii akkas godhani Waaqayyotu beeka. Walumaa galatti miira aarii keessa obsi nama barbaachisa. Gaafa abbaan manaa garmalee ori'u callisuu nama barbaachisa. Maaliif jennaan gaafa aariin suni irraa ba'ee namni suni booda deebee dhiifama gaafachuu danda'a. Yoo haadha manaatu garmalee ori'a ta'ee garmalee lula ta'ee abbaan manaa callisuun barbaachisaadha. Sinii galee miti. Maaliif aariin namarraa gallaan booda namni sun gaafa sammuu isaatti deebu dogoggora isaa hin bara akkasuma immoo maal akka balleesse akkas qajeelche hin bara jechuudha. Walumaa galatti dhaloonni keenya namoota akkasii irraa barnoota argachuun gaariidha. Akkasuma immoo Waaqayyoo durattillee nama ajjeesanii ofis ajjeesuun Waaqayyo durattillee cubbuu guddaa jireenya abaarsaa jireenya gubannaa bara keessattidha. Kan namni nama ajjeese lubbuu namaa balleesse ulfina hin qabu Waaqayyo durattillee jechuudha. Waaqayyo lubbuu balleessanii ofis lubbuu baduu namaa oolchuu. Egaa obboleessi keenya kun jechuudha mana sirreessaa jechuun egaa mana hidhaa keessadha. Mana hidhaa kana keessatti akka hidhamee ture erga hidhamee booddee immoo kunoo lubbuu isaallee achi keessatti of dabarsee garuu hoto lubbuun isaa hin darbiin dura haadha manaa koo yookaan abbaabechi gidduu yookaan immoo bukkeetti na awwaalaa jedhee dhaamsa dhaammateeti kan inni jiru jechuudha duraan. Amma yeroo haala kanaa dhageessanii namni suni balleessaa isaattis gaabbee obsa dhabee maaliif jedhee mana sirreessaa sana keessatti dogoggora isaa baree murtoo du'aa kana ofitti fudhateera ta'a.
Maaliif jennaan namni tokko miira aarii keessatti waan godhuu fi erga aariin irraa galee wanta yaadu garaagara jechuudha. Akkasuma immoo yeroo ammaa kana keessatti amantii qaban irratti waa'ee gaa'ela ofii, waa'ee jireenya jiruu ofii kadhachuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan seexanni mul'ata dhaloota kanaa argitee boru eessa akka gahan argitee dhala isaanii fuula duraa ilaaltee karaatti hambisuu dandeessi. Hojiin seexanaa jireenya namaa diiguudha wanta ta'eef yeroo kamiyyuu waa'ee gaa'ela keessanii, waa'ee deemsa keessanii, waa'ee jiruuf jireenya keessanii waaqa uumaa keessan kadhachuu hin dagatina. Maaliif jennaan kan fiixaan nama baasu isa duwwaadha wanta ta'eef namni irra wal jaallatee wal fuudha malee boru waggaa kanaa waggaa lamaa kana maaltu akkasa mudatu hin beeku. Kanaaf yeroo hundumaa waa'ee jireenya ofii hamaaf hammeenya na oolchi jedhanii fiixaan nu baase hanga dhumaatti nu dhaabedhanii uumaa ofii kadhachuudha. Waaqayyo lubbuu isaanii hamaaru jedha. Waaqayyo isaan hamaaru waan godhu hin qabnu. Egaa Waaqayyo hunduma keenyaaf obsa laatu obsa godhadhaa.